عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني وردفتوتا كبجمتوتا إلوتوب أكم جرت فياكي سني بكم جرتني تناجيني ربي سنبرا جرات ولا إيجاكم بيكم إلوتوب برا اللي قومي جاركا فيديو دراني رتي كتاتو كفاس رتاغرسي سيتوري الرمو فيديو كتالا مفاوكين سكنتم راس رتاغرسي سوق أبد فيجرا أنا ولين إيجاكم أرجتني فيديو كتاتو كفارتانغاسي سنتاغرسي سنجرا ammoo viidiyoo kutaa lammaffaarratti hangamitti akka dizaayinii kanatti baafannu sanitti agarsiisaa jechaadha. Haala kanarra geenye jirra. Amma asirratti bakka yeroo sadii dhaannee wal qabsiifannu sadiirra dabarfannee jirra. Kanaaf amma sansalata 8 dhaannee sansalata 8 erga dhaannee finneasi bakka kanarra double crochet tokko asittillee lama double crochet lama dhaannaa jechaadha. Haala kanaan sana booda ammallee tokko lama sadii afur shan ja'a torba 8 sansalata 8 erga dhaannee finnee ammallee bakka kanaa kunoo bakka duwwaa kana keessa bakka duwwaa kana keessa double crochet 3 dhaanna. Agartanii kunoo kana guutuu saala dhiisnee asitti double crochet 3 dhaanna jechaadha. Double crochet 3 haala kanaan tokko lama sadii agartanii haala kanaan akkasitti dhaanna jechaadha. Kana jechuun kunoo bakka kana jirra jechaadha. Fakkeenyaaf asumarraan sin agarsiisa. Kunoo asitti double crochet 3 dhaadhee akkasumaan hin deemaaruuf bakka kanatti sansalata 8 dhaadhee erga sansalata 8 dhaadhee fidee asirratti double crochet 2 boolla 2 keessan dhaadhaa. Sana booda ammallee sansalata 8 dhaadhaa jechaadha. Amma kanarra jirra steepii kana sirriitti agarsiisuutti hin jira jechaadha. Tole erga akkas goone amma asirratti bakki kun haaluma kanaan walitti baasniin jedheera. Kun haaluma kanaan hin hir'isnus hin daballus. Tokko lama sadii afur shan asirratti sansalata 5 fayyadamna. Sansalata 5 hin fayyadamne as bakka kana bakka 4 dhaanee kaanee sansalata 3 dhaannee 4 dhaanneetu jira. Bakka sansalata 3 dhaannee walakkaa kana keessa ammallee deebisnee double crochet 4 dhaanna. Sansalata tuutti gashin double crochet 4 dhaanna jechaadha. Lama sadii afur agartanii double crochet sansalata tuutti gashin double crochet 4 dhaadhee sana booda tokko lama sadii sansalata 3 dhaadhee erga sansalata 3 dhaadhee ammallee crochet korra malee boolluma double crochet 4 dha'ee keessa ammas deebisee double crochet 4 dhaadha. Lama sadii afur isin kirrii furdaa yoo dhaatanii sadii godhachuu dandeessu jechaadha. Sadii ja'a ankoo kirriin koo qal'oo waan ta'eef afur hin dhaadhee jechaadha. Sana booda ammallee tokko lama sadii afur shan sansalata 5 dhaadhee crochet korra malee as kunoo bakka kana bakka duwwaa kana keessa double crochet 3 dhaadha. Tokko lama sadii agartanii double crochet 3 dhaadhee jechaadha. Amma asirratti meeqa dhahanna sansalata 8 dhahanna. Sansalata 8 erga kanatti dhahannee finnee amma kana guutuu sarara urkaanfannee kunoo bakka kana 2 hambifannaa jechaadha. Kunoo as keessa double crochet tokko sansalata tungo'in ammallee boolla taanu keessa double crochet tokko haala kanaan double crochet 2 dhahannaa jechaadha. Agartanii bakki kun akkanatti duwwaa ta'a. Kun haala kanaan dizaayinii tokko fixneerraa jechaadha. Kana
sansalata 8 cufuun keenya dizaayiniin kun dhumee jira. Amma dizaayinii haaraa bifa kanaatti uummachuudhaaf jirra jechaadha. agartanii erga sansalata double crochet lama asirratti dhahadhee amma fidee sansalata 8 dhahadha. Sansalata 8 kana dhahadhu kunoo bakka dizaayinii kana guutuu sirran tarkaanfadhaa jechaadha. Fixneerra waan ta'eef zuurii kana fixnee waan ta'eef isii kana guutuu sirra sansalata 8 tarkaanfadhee bakka double crochet lama jirtu kana kun haaluma kanaan double crochet dhuma lamaan nu wal xumuradha jechaadha. Tokko lama double crochet lama gaafa dhahannu walakkaatti sansalatan goonu double crochet lama boolla adda keessa dhahanna. Boolla lama keessa double crochet lama dhahanna malee double crochet lama boolla tokko keessa dhahannu jechaadha. Ammallee asirratti tokko asitti ammas sansalata 8 erga dhahadhee fidee kunoos agartanii bakka kanarra double crochet lama dhaadha. Boolla adda keessatti double crochet lama dhaadha sansalata tuun dhayin lama. Agartanii sana booda tokko 8 ammallee dhaadhe sansalata fidee amma guutuu saala tarkaanfadhee kunoo bakka duwwaa kana keessa double crochet 3 dhaadha jechaadha. 2 3 sana booda sansalata 5 1 2 3 4 5 sansalata 5 kanarratti akkuma sirriitti agarsiisee double crochet 4 kunoo boolla kana keessatti dhahanna. Double crochet 4 erga dhahannee sana booda sansalata 3 dhahannee kaane ammas deebisnee boolluma sana keessa double crochet 4 dhahanna jechaadha. Bifa kana sirriitti agarsiiseen asis dhahanna. Tola erga asitti akkas dhaadhee amma kunoo dizaayinii bakka sila jalqaba double crochet 3 dhahanne dabarfannee bira geenyee jirra. Amma zuurii guunnee amma bakka double crochet 3 dhahanne kana keessatti sansalata 5 nu barbaachisaa. 1 2 3 4 5 erga sansalata 5 dhahadhee crochet korra maree amma kunoo bakka duwwaa kanaan agartanii kana asiin qofa dabalannaa jechaadha. Bakka duwwaa kanaan double crochet lama dhahanna. Double crochet lama tu sansalatan dhaheen kunoo haala kanaan dhahanna. Erga haala kanaan dhahannee bakka double crochet 3 dhahanne kana mataa sirra tokkoon sirra tokko dhahanna. Haala kanaan meeqa nuu ta'a? 4 nuuf ta'a jechaadha. Agartanii asiin bukkee kanaan lama dabalannee irra keessa kanaan gaafa lama dhahannu 4 nuuf ta'a jechaadha. Erga 4 nuuf ta'ee bakka kanarratti sila double crochet 8 dhahanee dabarfanneerra. Amma immoo 1 2 3 4 sansalata 4 erga dhahannee bakka sila 8 dhahanne lakkaannee 1 2 3 4 agartanii sanitti mul'ata yaada. Sansalata 4 dhahannee 1 2 3 4 kana afuraffaa kana keessatti haala kanaan walakkaasitti baafannee wal qabsiifanna. Agartanii sana booda 1 2 3 4 ammallee sansalata 4 erga dhahannee crochet keenya irra marree bakka double crochet lama dhahanne kanarra double crochet dhuma lama dhahanna. Agartanii sana booda ammallee sansalata 4 1 2 3 4 erga dhahannee 1 2 3 4 kun walakkaa kanarra wal qabsiifannaa jechaadha. Agartanii haala kanaan akkasitti wal qabsiifanna. Kana jechuun kunoo isii kana kunoo bifa kanaa dizaayinii isii kana ammas baafataa jirra jechaadha. Haaraa akka dizaayinii isii kana dhaataarra bakka jalqaba sansalata 8 dhaanee tarkaanfanneerra marsaa taanutti sansalata 4 dhaanee sana booda uraa 4 lakkaannee walakkaa 4 irratti wal qabsiifannaa jechaadha. Akka dizaayinii isii kana nuuf uumtuuf.
Tole erga akkas goone ammallee 1 2 3 4 sansalata 4 dhaana ammallee kunoo bakka lama dhaanni sanarra bifuma sanaan double crochet lama sansalata malee dhaana sansalanni nu barbaachisu sirratti. Egaa haala kanaan zoorii guuttadheetan hin jira. Erga haala kanaan zoorii guuttadhe amma zooriin itti aanu kunoo asirratti sadii dheen ture sadii irratti lama bukkee kanaan dabaladhee 5 naaf ta'ee jira. Ammallee 1 2 3 4 5 sansalata 5 erga dhaadhee fidee ammallee bakkuma kana bakka duwwaa kanaan double crochet lama dhaadhaa jechaadha. Double crochet lama sansalata tuundha'een sana booda kunoo jara kanarra tokkoon isaaniirra tokko dhahannaa jechaadha. Bakka sila 5 dhahanne kana keessa ammallee mataa isaarra 5 dhahannaa jechaadha. Sababni isaa amma bukkee kanaan tokko double crochet lama waan dabalataa jirruuf kan hubachuu qabnu gar tokkoon qofa kan nuti dabalannu gama tokkoon kun asitti dizaayinii haaraa waan baafataa jirruuf 1 2 3 4 sansalata 4 erga dhaanee kunoo sila dizaayinii tokko baafadheen ture ammallee sansalata 4 dhee mataa isaarra haala kanaan yeroo tokko akkas ol fudhadha. Agartanii achumatti ajjeefnaa jechaadha. Sana booda ammallee 1 2 3 4 double crochet 4 dhaana. Crochet keenyarra marree kunoo bakka double crochet lama dhaanne kanarra double crochet lama dhaanna sansalata tuundhahin boolla lama keessa double crochet lama dhaanna jechaadha. Sababni isaas kun dizaayiniin kun haaluma kanaan itti fufa ooluma dhuma. 1 2 3 4 agartanii ammallee sansalata 4 dhee crochet korra sitti tuurra mariin fideen isii kanarra double crochet tokko gadi qabee fudhadhaa jechaadha. Agartanii 1 2 3 4 ammallee bakka double crochet lamarra double crochet lama dhahadha. lama ammas 1 2 3 4 inni asumaan ammallee double crochet 4 dhahan double crochet tokko gadi qabannaa 1 2 3 4 ammallee bakka double crochet lamaatti double crochet lama dhahannaa jechaadha. Boolla lamatu jira. Boolla lamaan kana keessa double crochet tokko qofa baafanna. Agartanii 1 2 3 4 haala kanaan dhoofsisaa wal fakkaataadha. Dhoofsisaa wal fakkaataa waan ta'eef haala kanaan hanga siin kun 3 nuu taatutti amma marsaa lammaffaarratti tokkotti daballee kaanee deebisnee sansalata 8 dhaanee irra tarkaanfannaa jechaadha. Haala kanaan fixannaa. Viidiyoon keenyadhaa kana fakkaata. Hanga feenedhaanii guddifachuu hin dandeenya waan isinitti agarsiisuuf ta'eef kanaaf guddisuu hin feene. Yoo viidiyoon kun isinitti tole like share subscribe gochuun maatiin ta'a. Dogongoran qabullee koomantiidhaan natti himaa qajeelfadhaa. Gaaffii qabdanus koomantiidhaan na gaafadhaa siniifan deebisa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.